Baga nagaan gara chaanaalii keenyaa dhuftanii har'ammoo deeyilii miiliyoona tokko akkamittiin akka argannu isinitti agarsiisa. As deeyilchiisrii kana ni xumna. Koodiin har'a barreessinu qubee 5 tokko barreessinaa. Qubeen sanas maa, a, naa fi e fi r barreessinaa jechaadha. Qubee kana sadan gaaf barreessinu akkamittiin akka barreessinu isinitti agarsiisa. Maa barreessuudhaaf loongi taabii yeroo 2 hojjenna jechaadha. Waliin haa hojjennu. Maa nu barreesseera. I barreessuudhaaf immoo amma short tab yeroo 2 short taabii hojjenna jechaadha. Waliin haa hojjennu. I nu barreesseera. Naa barreessuudhaaf immoo long tab short tab goonaa jechaadha. Long tab gaaf jennu gadi qabnee teenyee ni gadhiisnaa. Short tab yeroo tokko tuqnee ni gadhiisnaa jechaadha. Waliin haa hojjennu. Amma immoo e barreessuudhaaf short tab tokko bichaa asiin gadee yeroo tokko qofaa gad xumna jechaadha. R barreessuudhaaf short taabii fi long taabii ከዛ dhumarratti short taabii goona. Waliin haa hojjennu. Haala kanaatiin amma miiliyoona tokko guyyaatti fudhachuu ni dandeenya. Teek jenneetii fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Haala kanaatiin fudhachuu ni dandeenya. Asitti raayitii jedheera. Namoonni chaanaalii kanaaf addisii taatan subscribe like gochuudhaan hordofaa. Kan boruu immoo isinitti agarsiisaa. Galatoomaa.